أما تمال فكرت تناوجون سيبرسيس مالي خناتك قطعنا عندته أيسين جنة نافلة جرت ريف سيو إيجل تأكل جال قول أتي مدافعنا خيسان في تمال منجو ترتريف نجد جبيسو أبشر بده أكاسين ماكي أكاسا كان جوني بيت أكاس نينجان I don't know what to make. ماكي مسيجي مال جتنا أبدا أكاسين تلاقي ريم كان أكاسين أبشر جال خيني فادل خيني وبريس أنا كنت جايلك دبري مجوتك بدي هاسي ولينجي برابي مالي أن سيفين في دان سيفين تبراسي لا إنجنن أبدا كان ليك كان جو أوكي نجنن ماكي الاستيرو ممت فيه تاريتي مسيجي نانجتة سايب أين يدفع نجت توريس أني جاي شو نجت يتني هذا أنا يا دوغرك يا جن أزو زاك كم صوبا يجوري كبدا ميري نو أني ما سفتا قولوا تنجر بريني دبران لقدين فولا لكادو جيني فرنجوتا قرجيتي في أيام ميكن قولوا إيسا وغانا ربنا بنتين أبو عرسته بعد أبو أبوليتي تيار أرى سيجلي أبولما سيغن باسنا رناي أتي تبعندي جزء بعندي جزء كتيك توكر ودا أرتست أي كبدو أي كبدو ما مني كبدو أي كبدو ما يبادر بيالا سو مرسات أي كبدي بوي أي كبدو رجال يا رب تدير تادا ما لفهم بندرس نقولي بس تتري ومن كنت جل سيف دابت ومن نقولي في رجال فدين وانا كنا نقول على درجة أكاس نقولي أكاس اللي أنتاني جلني كمان تجد إبسام نام هو قول أدران مي أما ما لا سان مي أفان في أفان سر وترجع أفان كتير وترجع مال جنام مال قدر كمان تقول مال قدر يعني مال جد مال دكان جري سرني جرالي بقى Gooter tare dhumateer taam. Maalin godhan? Hiiteer tare dhumate. Of course. Of course anuma sin jedha iniine akkas hin goone akkana hin goone. Waliin nu jaalatanii bar hawaasni keenya waan waliin nu jaalatuuf jecha fudhachuu dadhaban. Anuu amanaan jiru sii galee I know nama cinaa qaama kiyyaa dhabe akkumaan sin jee namaan haalaan jaaladhu dhabeerra waan ofii dhabuudhaaf gadda guddaan na dhagahamaa jira. So jarrin anuun amannee maalayyaa jara jarrinis namanne so tough. Indiyaatu nogaruu artistiin si taate? Sirba abuu sagalee jaaladhe. Sagalee intarneetii innaa yoom dhageette naa sirbi jettee ni takka. Gaaf meeqa jeene daawuu sibiratti hin jenneen. Innaa yoom agarte ree? Yoom agarte argere maali artistii fi amma tiktaakara sagalee waliif fidu deemta. Artisti ነው የተሰጠው ከላይ እውነት ነው። እሱማ እውነት ነው። ግን ስለዚህ አርቲስtiin lechumaa dhufa wal uummatuma keessaa bakkuma isaa irraa dhufa. Uummata keessaa boos nama dandeettii qabutu artistiidha. Sagalee michiyyoo sanii namni dhagni. Ammallee bultii si diiguu deema. Ammaan booda bultii ibsaan na diigu na waan godhu hin jiru yaada baha. Bultiin asi diige maal bultiin tam si diige an intala kana gammachiisuu hin dandeenye namatti soqi ka jedhaa ture si ammaa si diige anan sababatiin waan akkanaatiin. Amma maal ol taani jara koomantii deebisaa deebisu jira bultiin na diige hin jiru. Innaa taadaa bultiin an si diige warra koomantii iyyumaa yaada akkasii maal fibbita. Warrummaa koomantii sunuu yaada akkasii maal waan afaan keetii ofii gootee bultii ta'e diigde akka ibsaan bultii si diigetti maa haasa'anam dabbira. Aboo afaan Oromoo haasa'uu wallaan ta'e moo dhaga'uu wallaan? Maal isa? Silkii haasa'u ture maaltu maal ta'e? Moo ijoolleetu koomantii irratti bultii si diigaa jira jetti beektaa ijoolleen? Innaa tamma jaalalli si qabee. Ammaan boodaan jiru jiraadha. Ofii kiyyaa dhiisee jechaa jira. Ibsaan ammoo asumaa utaalee afaan keetii warra akkana goote ani isarra lolaa jiraayi. Jigee ta'aadhi. Kootu. Ansii jedhu. Atama jaalala sagalee si qabe moo jaalala dhugaati ree? Jaalala sagalee. Sagalee si qabe. Sagalee ajaa'iba. Michuun ammoo kan maa yoo xaallaa taatee
bareeddu. Sabriina. Boorta san caaltu sagalee qabdu dhufnaan bar deemte jechuudha. Sabriira. No. Amma laal. Mooneetiin illee isiin illee yeruma tokkotti baadawwan shamarree idaan bakka jaalfadloo akkanumatti shamarran keenya na kabajanii akkanumatti na jaalatanii jiran inna sakan wadiyaa akkuma an beeksisa maxxanseen yeroo tokko keessatti sigalee CV namni galfata. Jaalfadloo qalawlaw jechuun bareedaa miti qalawlaw hin jeenshi amala qalawlawummaan bikka tokko nama buustee rakkoo keessa nama galchiti. Qalawlaw hundaatti ani makaree no. Bis maal jennaan guyyaa gaariitu jira. Walitti nageenyi bu'uun ni jira. Nageenya immoo hin buusta waan ta'eef ammuma takka walaaltanii ammuma deemtuu waan biraa balleessu bareedaa miti. Qalawlawiin bareedaa miti dhugaa ሰው ይታዘባል namni ጊዜ ቀለውለው ጀው namni daabete nutu anu je amma ati akkam reefurra no Dhagaafa. Obsi. Dhagaafa Nasraan jettee sun dhufteer warda Tom isi maqaa namaa wardaa sii fidan jaarsaa jaartiin garagaltanii har'a anama kan gurgura gaafuma isiin fadiloo keessaa qabdee ana bara nan isee wardaa sii qabattee dhufte si shakkeer maqaa namaan daa'imni dhiisee nuus isi maqaa namaa yaamini Maki, awonni kalau guru dulu hinaafeeti. Min indi lish tabbukash nabba maala kasii godhu eeggatis. maal siin hawsiis Usbuuti maal sinak. jechuun ilmi namaa kan hin buleetti ana sab jira Waliin haasawaa jirra obs. Waliin haasawaa jirra. inaasee yoo jedhen dhaabattaa barati Animo. Of course. taada Maal jechuu baate sila. Noomsicha maal jechuu baate. ante calo buleetti naasaa haraasittiin Bakka amma qabbana. jaartiyoon naasaa akka jirtu beekuu qabdanii Laafis ilaali amma qabbana. dhageeffadhu jaalfadhii lolaa hinaaffaanii jaalalarraa kan kee Of course. Sanii jechaan qalalau jiru jira. Sa'a akkanaa kana silaa sa'a akkanaa kana bakka itti taayiminaa kan ittiin dhiisuu qabdaa akkaan akka gaarii qalalau jee dadhabee akkaan dhufee xiyyaa fuffee jee fixanne hinaaffaa laa bifa lamaan jirti tokko tokko hinaafeeti dubartii tana saaxilee akka hin taane godha jechuudha. Tokko tokko immoo san jechuun sumaafi lama jirti. Tokko tokko immoo hinaafeeti balleessa badii. Ati amma hin balleessi. Hinaaffaan tuni yaa'u hinaaftee keessatti qabachuunis osuma jirtu hinaaftee wanti sirrii hin taane akka wanti kun sirrii ta'uu sirrii miti jettee himachuun himuun osuma jirtu deemtee isin balleessitee ati badii lammaffaa balleessuun bareedaa miti. Deemtee amma dubartii biraa dubbisuun bareedaa miti. Qalawulaw jechuu kanaaf ilaala. Bakka namni akka biratti qalawulaw weessi fudhate si jedhee qalawulaw ta'uu hin qabdu. Yoo tokko hin taanes gaduma dhaabbattee laaluu malee amma ati nam lama jantee dhuftee jaan. I think dubbiin tun naan deemtu. Alangee waan deemtu fardi wallaa dubbiin tun da'u ulfaata. Habi. No, dubbiin tun xiqqoo dubbiin tun waa xiqqoo waa qabdi ergaa qabdi. Dubbiin tun jaalfadiil waa lamaaf deemtii beek. Daagalee barnootee haya nu faamne dhageenya bakka ishee. Kanaafuu Duutee bakka bolsa bareedaa. dubartiin gisee hedduu nama qalawlawlaw jedhattu akka kashlabbeetti fudhatti. Baadawwee dubartummaa akka kashlabbee jaalataa bar dhiiraa manamaan jaalattu dubartiin. Lakkoo baachuu kashlabbee sinnoon namni tolchu. No miti. Dubartiin tun hundi tokkoo miti. Jaalfadiil callistee ofirraa mormi kaa maal isaa Wayii fi dhusee bar. ofirraa mormuun keenurraa mormuu bara. No wayii fi dhuseenis dagaruu wajii no. Qalawloo hin ta'in hundaafuu ati. Atillee hin ta'in.
No, and by the way, dubbachuu naman barbaadu dubbachuun barbaade direct dubbachuu hin danda'a. Asumaan arge waan ta'eef kan biraan yoo itti jiraatanis itti ajabaatan namni waan isatti tole godhuu mirga qaba. Naaf ta'a waan jeeratti cituu murteessuu muruu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu qalawlaw hin ta'in qalawlaw hin jiru. Qalawlaw atti wal sayyu. Maaki wanta kan simaanis. Ani ilma dardaraati. Babaaleen babooleen fayyaa qabaadhee maallaqa qabaannaan tabarbaattee maratee fuudha malee maratameen hin fuudhu. Namni na filateeti mitaan kan inni nama san fuudhu filadhee fuudhu dhiira waan ta'eef carraa rabbiin naa kan alhamdulillahi. So baxaam qannaa waan san harkee qalawloo miti har'a balalawuu yoo ta'e garaan na qabbanaa hojii kana oliin godhee haaroo fi ofirraa baasuu qaba. Garuutu gorsoof galeettii fudhachuun gaariidha. Thank you no gorsoof jechuudha. Maaltu jira ni beektan isin dhiironni wanta isin hin galleetu jira. Nuti dhiirti. Ibsi shaas dabalatee include. Yaa walumaa gala dhiirumaa. Maal shakkii birraa qabdaa dhiira ta'uu. Akkasin jenne no way. Dhiirri. Okay. Akkasitti barbaadeetu miti. Okay. Maaltu jira ni beektan. Amma dubartiin yoo hinaaftillee dubartii cimtuu jira hinaaffaa ishee ta'eef keessa jettee qabattee homaa ittiin fakkaanne jechuudha. Dhiironni immoo hin dandeessan. Gisee zimmi isin jalaa jettee maaliif jettanii sammuu keessanii fattashama jechuudha. Isin garuu gisee qawu isii aarseeti qawu giseetti jedha namni aaree akka tasaa ollaa isaa gargaaree daansii dannasne jechuudha. Sigalee qalawlawii kana keessatti waa meeqa balleessitan jechuudha. Zimmi yoo jettan bireeda callisuutu waa hunda caalaa jechuu fedheeti. Asirra gaafiin qaba. Dhalaan intalti dubiraa yoo cal jettee dhuga. Garuutu dhiira tokkotu jira amma fakkeenyaaf. Intala takka yeroo dheeraa jala laffee jaalatee jala isheeti xarra jettee itti boontee jiddee calitti jettee bakka hayyee garaan hin jaalattu jeenni carraa hiyyaan mokkoradha jee nama biraa dubbisuuf achi dhahinaan isii funuunsuu jira laal qabaa gannadisa kanuma nuun jaalanne akkamumatti isii sun dubbisa. Tanafaamoo itti bara gisee hedduu aggaaxaamillee na qunname akkamin nagiisee sana dhaqaa. Dhiirtiin baay'ee akkuma dhiirtiin hundi tokko hin taane dubartiin hundi tokko miti. Dhiira gawwaa jaalalaa fi isii waan takka taateef fuudhee poost godhu jira miti. Dhiira ismaartii isii yoo qullaa dhaabbattee fooxaa itti qabu jira. Bara akkuma kaan fooxaa irraa baasutti kun fooxaa itti qabu jira. So kana jechuun ilmi namaa hundinuu wal keessa jira jechuu barbaadeetti. Galatoommaa kiyyee maal ni beektaa? Namni tokko fakkeenyaaf sidiisee waan biraa godhu fakkeenyaaf haati waan takka hin beekne yookaan hoo nama san malee kan waan biraa hin qabne faaseeti namni gisee takka tuttuqeessa ilaala si jedhe garuu gisee namni dhufee tuttuqeessa ilaale san nama qabaachuu fi nama agarsiisuun atilleen yoo barbaadde harkachuu danda'u akka harkachuu dandeessu nama beeksisuun sometimes gaarii akka wal kabajju si godha waan ta'eef si jedhe. Ani amma harakaata ittiin godhu yoo harakaata itti godhe akka kana caalu harkattuu shakkii waan irraa hin qabneef jaartii tiyya hin kabaja. Jaartiin tiyya immoo akkasuma ta'uu qabu. Yoo harakaata na goote teessii caaltu akkaan harkadhu beeytee na kabajuu danda'uu qabdi. Rabbiin maaliif nu heddammeessa addunyaa kanarra akkanatti akka bishaanii waa godhee nu heddammeessa bara. Okay, teessii caaltu fakkeenyaaf maaliin harkachuu dandeessa? Gafuun dalagin malee amiiroo keeruma yaadi sharriin karaa abbaati jaaniin waan gaarii yoo dalagde tokkoffaa bifa qofaa miti ilmi namaa kan wal caalu si galee haalaa fi amalaan mana keessa nyaata godhu mana qulqulleessu waan adda addaatiin ilmi namaa hundi wal caalu. Namni hundi tokko jechuu hin dandeenye. Namni hundi waan itti wal caalu qaba. Maakii yoo bareedinaan dubartii takka caaltee dubartiin biraa mana keessa nyaata dalaguu mana qulqulleessuun si caaluu dandeessi. Yoo ati kanaan caaltee bareedinaan si caaluu dandeessi. Okay, so waan amma mala goon. Ammamoo. Wanni goon tokko I'm happy for her. She should happy for me as well. You should happy for me as well. Atillee naa gammaduu qabu. Ibsishaallee naa gammaduu qabu. Isiillee gammaduu qabu. Nu hundi walii gammaduu qabna jechuudha. Hai bareedaadha. Duuba amma waan hafi hin dhuftu? Hin dhuftu? Aroonnoo ni jirti harkisiin ibsishaa.
Hiree harkee jira qaalii namaa absira jiru. Chaarjii naaf qaba kuni. Nama waliin jirti jira abbo. Nama hojii jirti? Laalimee bilbila kaani. Nama waliin jirti jira asirratti. Bilbila kaani laal. Naasii Oromoo.